Duan Wangun nebedan. Nebeja. Biyan Allah. Omsin nebedan. Biyan biyan. Nebeda ya akhi. An wallahi wabillah mawjud biwan. Wallahi Atama ila fidani fi wa fi qillensana ergani fi biran. Qillensana wonni wajan jiru asitti amma mukni ka biyan jiru jiru. Ganti daga baba ka khalas. Ega. Biyad da waye garte ka biyara. Dawa duni kunu. Dawa biyara sunu. Bakka an biya khore ran kan tare. Biyan malin famila fidani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkuna jira hordoftoota fi dabatoo hanya. Umuseenan ga kumisille gartee wajji garre Sheekhan fidaa idarraa na hiikayde idarraa hiikee haatee deemte akkasitti yeroo deemtu ayyoo xiyyaa dhugaadhaa taayitiin eegu jira suban taa'ee eegu jiru anumattu jechuudha anumattu bakka waan kana akka kan namoota hin beekan bakka naaf hin galle gaggabeetiin achi lafadhee booda hino isumaana gubbaa dhaabbattee akka miila nadiitti fanan harka fudhate argee achii waan hin gartee hanganaa je ni gootamuun gootuu na jennaan anillee bakka gartee hagan deemuu jee an ofirraan biraa deema jee harka itti fannee bakka nin godhaa jeeni akkasitti ishittillee harka fannee jechuudha ishiin bakka hin dandamne dhufteeyo Rabbi nagaan nama fide. Eessa dhaqee dhufte wayi? Waa malee manee waaqaniiti. Akkana mana cuftees deebi. Waan Allah akkam jarri maal jiran tu malee. jarri waan irra jiran qabani hoo? Furmaata hin qabne. Furmaata hin garre waan illeen ida sitti lafa dheegaa hojii gartee hojii lafa dhoonni leedha. Ayye. Anama duraan gartee isaan irrattiin gartee ani kanama irrattiin goolisu jira. Ayye. Amma hagana si deemu jeetin. Eessa deemudha? Hagan gartee siirii ishii tanaafuu siirii ishiitu booda waan biraan nagooti. Sirii tamma taate sirgiirti. Ta'u museenaa sanan bana. Ayye. Eda sooti anumaan jiraan kun lafa dheewooti haga ishiin miila akkatti na gubbaa dhaabbattee na sirbitu Oisi qofaanu duraan biraan seenteetiin beeku deemi. Anama saniifu. Itti biraan seenee akka waayiboo duraa biraa jiraasi. Subhaanallahi. Anama saniif hogan gartee Ayye. asii deemutti duraan isaan irratti goolisu jiraami amma karaa duree galeetiin jira. Waan dureen jette nan godhan. Waan dureen jette. Ayitu waan dureen jette yoo goote maanta namaa kana si godhettanii wanti tun shirkiidha. Ayyee yeroo kun Afriitan irra jira. Ayyee amma isii hojii oguu deemtaati isaan mara dhukkuba dabaluu jaama malee amma kun achatti waan asirra gargaarsa qabu qabaatu. Taatullee an waan Museenan jette amma booda gartee illeen waan biraan aggoisin gartee fayyaati gallee dhaba. Wanni biraa wanni si gootu maaltu jira isiin? Lakkiya sodaadeen. Sodaadeen takkaa namni akkana godhaa jee yaadeen beeku. Ayyee. Ida garuu argitiin jira. An harkatti kanneen jira Museenatti. Akkamitti goga harri fala amma jirri nyaata nyaatanii? Nyaata nyaachisanii jettee Milyoon akkami? Milyoon akkami? Milyoon gaarraan tana jiruu hin qabdu. Ayyee. Irra jiruu hin qabdu wallaahi. An beeyne gaa bishaan tokkollee itti gahee yaraaran. Maaliif maa gongotti kan itti baramii haala kanatti? Museenaan hanga yaamtee alatti na nyaachiftee deebe. Ayyee. Isaanitti kan hin jette yoo gartee boodamasiin waan hin taane daleedee fi habboleessa kiyya. Wanni takka wanni si gootu jirtuuti. Yaa maanta beeyta harar buuramaa kana biraa dura deemudha malee ammoo Museenaa akkas naan jee Museenaa ol seene naan jee isii gadhiiti naan jee amma kun haasawaa miti beekadhu. An gabbee ishiin gabbee naan duuba akkam jira gongotti kan hin malee. Gongotti kan nu bara malee gongotti kan nu bara. Itti kennu malee. Namni du'a namni haala kana lubbuun namarraa ba'a. Museenaa hin beeytu wallaahi billaahi lubbuutiin dhabee taate. Lubbuun dhabee taate jechuun duuba amma dubbaan kun akkana jira. Isiin yaa waan siime akka feetayyee. Wanni akkas hin dalagu Anna keessa jiru. Wanni keessa jiru fi keessaan jiraan taatu wal. Jechuun ilma namaa kana. Beekadhu teetira bilaalee jira beekadhu. Tiyyara dhaabetan asitti hidhee cafaqee achi sheekan fidaa narraa kanaan gittee irraa heekee asitti lafa nageesse. Uleenis waan nama qajeelchitu bara. Namni gorsan malee uleenis hin sirreessitu beeyta. Kanaafuu uummatu michi balmoo biraa fidaa deema malee rakkoo gubbaan uuma malee furmaanni inni qabu hin jiru. Saniifuu amma
Jarri duba boqonnaa isaanii kami akka boqonneetu jira yaa. Boqonnaan gaammaan tanarraa tana michoo itaa gubbatti deebiseetin sa'a xiqqoo takka gubbatti deebisee Isi gubbaa jala galcheetin michoo gubbatti deebise. Subhanallah rabbuma isin deebise hayyee. Awwa ijoolleen madootte jedhisi. Madootte ijoolleen. Duba onis yoo kasa cittee boo daraqoon bira darqaan bira moomtee ositti. Tarabbittiin bara. Tarabbiilleen seenaa egaa duba akkam wanni kun duba hiikee gama fuulduratti furmaanni isaa maali maal akkam ta'uu deema. Aboodhis ittillee ibseen wallaale. Hayyee sa'a qablaatti. Sa'a torba kana. Farmaasii irraa madawaan fuuliniif. Dawaa tokko nama biteef dawaa madaati. Hayyee. Dawaa madaa tokko biteef itti nama godhe. Dawaa madaa malee gaa kaanaan waan jaalii wanni jedhamu beeku. Numan saalee waan kan akkatti nani warra ta'e numan saalee. Hayyee amma duba amma jarri qoonqoo nyaanne etta itti finne etta duba shondeti. Anuma seenaa sodaadhe dhaggeeffadhu. Bakka dawaatii miti. Namni akkuma nyaatu eegan duba hurlee waatti deebi'a aane. Nuumsa qoysuu waa. Bara akkatti waa afaan hin kanne isin deemaa taate. Gubbaan gurrash godhee jiru. Nyaata dubbataa himati. Dura bishaan obaasame. Bishaan afaan hin bu'u. Bishaan maal obaasame. Biyya yeroo duba dandeessee kutatti. Awwan wallaahi hin beekan itti ja'an dubbii sana keessa ni bakka hin beekan keessa uuyi. Ane. Akami duba. Garami. Dhiinummaa si dalagaa du'a mucaa. Ya, boleh. Dua mahala kanatti ammaan tana dua soomana jiramoo ika soomana jiramoo jireenyi dua kun amma kami akhiraa ollee soomana amma. Sanuma gahe. Sanuma gahe. Dengan tana addaan buqqaasee lubbuu namaa irraa wabii ta'uu hin danda'u. Irraa dhiise miliyoona kutatti duba dandeeyse. Yaa hotai Musena aye bakka akka fete awo is namni takka bila mande ta'u ta'u sajju dande sadero Ongo kan danne Ongo kan me chini ni me aye barban jabata Musena silas garte yawo ongo jira rabbi tu jisadi garam ni jisadi aga de misma jita meregat rabbi me kuri sugore te jaga Sharamni jiru eti bishaan sa ta'an. Sharamni jiru. Sharamni waa sharabaan reesin galuuti. Kututar kanneen su qota ammaa jennatti ogguu jalla. Abaluu jenna raambinani. Kaniifuu babaan tuqota akka kututar kattee bire tuqotaan nageetti jechuu qabda qa. Tuqottee jirta bara ifuu qoysan jire keessa jirta. Mucaan kun amma jiruu qaba yaani. Jiruu qaba. Jiruu qaba gurrilash lafee mormaa deemuufa. Micoin duraan dheertuu har'a yeroo gubbatti baasu micoin duraan dheertuu beeku hin gabaabbanne ni gabaabatte duba isin kan jedhanii teessimo yaa nama taajjabilee rakkina godhi wallaahi sossooti isin sossoo jirti yoo guyyaa nama sossootee bara micoo dhuuf gallakkifti bare akka nama gartee bakka saawwanni hiriiruu godhate qaamni ishee yoo akkana godhate akka godhate. Mucaan sun biraa dhufe qaatan. Isoo ni godhattaati. Yoo rabbi laaffisee baay'een hin tuqa. Biyyoonni osoo qositu maal jedhin ta'uu inni mana jedhin walaas. Bara mataa kana yoo akkatti hin gamaa deebisette laqa cakka waan gartee carqoo kana godhatu gartee. Haas gamma akkana taanaan amma saatti haa wal gubbaa rafanii. Isinis saat akka inni saat akka egaa isaan duba eenyu dalagaa qabnee jira akkasitti taa'ee isaan eega. wal sirreessan kaa wanti sirreessitoota galtee miduraan Ongo bedan Ongomaa siyaa immoo Bishaan alla Omsina bedan Bishaan kan dhaabbattee Bishaan biti akkam gootu bishaan goggootu tanaas dabaadhaaf ijoo gootu buka labdanii Awa bishaanitti kan inni fincaan ijee mashaqaan okaa yaa'u. Amma malee mashaqaan okaa yaa'u. Waa'ee nan keessi irraa beekaa miti. amma kan baay'ee Fincaan na qabee ijee mashaqaan okaa yaa'u. Ati ni deemta si naa gartee isaan jirkatu jira. Taa'aa fiditti kan mataa jala
لا 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 bishaan kun raawwachiisuu lammeetu fidimeti aboo asii bishaan jee fincaan namaa mana geessu fincaan jee asii mashaqaan afaan naaqoo qabaa waan keessaru duba akkam amma yoo baafte ammuma amma geessu fincaan kan godhaa ati walumaa asii mii kanaan fuudhee mii kanaan mashaqaatu jiran fi buti jaafu michiin adotte akhi an wallahi wabbila hojii biyoon fedhan wallahi ati immoo angaamatti hin jireenya jebbeen wal isa hoo jireenya ngana jibban jiru ayee si jala fuudhe geesse ajala hoo si jala fuudhe jala rizqee baasa biyyan boo annan khaliqa kibin qabdu dib walirra jeenii mire hayyisanii qabar akkanaga wanni biraamatu yoo jala anta kaama dhaggeeffadhu biyya dawwayee gartee akka biyyarraa dawaa erganii godhu dawaan biyyarraa sinuuf bakka an biyya horee rakkoo akkam tare biyya kana maaliin dhufa miilaan fidanii fi miilaan fidanii fi waan fedhinaa qilleensanaa erganii fi biran qilleensarra wanni dawaa jiru asitti amma mukni ka biyya kan jiru hin jiru ganti dhagaa baabaa kaafalaas